السلام عليكم من أول اللي جاي فدا فيديوتنا Wai wari dai ojo tanna di mandara sini ume sodara. Wai Engkau agak ragu aku. kami nara ni ume sodara di. Alis. Wai Rabbi. Alis. duraan dursee namoottan garii hoggaa viidiyoo tana gartan wanni garii sammuu teessan keessa dhufuu malti. Namoonni beeka waan isin keessa dhufu. Laal sagaleen isin asirra dhageessan tanaa fi viidiyoo fi sireen isin asirra gartan tun hundi sii kijiba. Sagalee gartee makfiraa yookaanuu makkeen natti maddaa warri kaayiroo na dhufaa jettu tuni miciyoon akkuma beeytanitti nama gartee saba fiitiif quuqama. Nama wahiitu hulaafichi fee amma dura jechuun nama kana yaa kaayiroo natti maddaa na dhaqqaba. Hootaana waliin haakima geessaa jechuudhaaf iyyite. Viidiyoo onlaayinii irratti waraabdee jiruu jechuudha. Viidiyoo tana isummaan mataan isiitu irra deebitee sheer godhuu dandeessi. Viidiyoo gaafa natti maddaa jettu sana. Viidiyoo tanaa fi waan hin taane walirratti hidhanii gadhiisuun baxraanummaa daangaa tarkaanfatte. Baalagummaa daangaa tarkaanfatte. Oromoon aadaa fi safuu qabdi. Aadaa fi safuu ifii eeggachuun, aadaa fi safuu ofii habajuun of habajuun. Waliigalee Oromoon hoggaa makmaaktu kana jetti. Na kabajisiin hin jettu of kabajisiin jetti malee. If kabajaa warri waan akkanaa kana gootan. Talamadaati komantiilee adda addaa jalatti hoggaa deemnee ilaallu waan kana keessatti gartee namootan lilmee fokkottuu walii diruu barbaadutu jira. Ummata gartee sammuun isaanii wasakaa ummata sammuun isaanii ajoytuudha. Akka gartee harargee maarree ja'anii tanaa fi tana keessa waan biraa fidachuu yaalu. Waliigalee laa Oromoon kutaan kudha takka ija bitaatii fi ija mirgaatiin nutiif akka harargeetti. Uummanni baxraanni immoo komantii jala deemtanii waan hin taane katabdan. Maarreen uummanni kana uummata jabaadha. Tanaaf micoo tana kana no. Ijoolleen wal haa jaalattu wal haa fuutu abbaan fedhe ka fedhe haa fuudhu. Ammoo maqaa namaa xureessuu fi maqaa namaa tuquun xurummaa fi wasahummarra. Wadaloonni immoo osoo dubbii tanan hubatin viidiyoo tanaan fifiidan waan gootan akka gootanii fi yeroo gootanitti adda laalladha. Wadala gartee bubbeen karayyuun fiiduun ta'ina. Ummata waan dubbatu laalee dubbatu ta'a. Maali ummanni kanaa? Maali ummanni xiqqaa fiitii fi guddaa fiitii fi uuma fiituu kabajuun beekne maali? If kabajisiin jette Oromoon if kabaji. Kanaafuu warri dubbii tana keessa oofuu barbaadan laal. Harargee jechuun Oromoo kutaa kudha takka jechuudha. Waliigalee ijoolleen baxraanni maarreen harargee daajimaan akkana gootee waa takka no. Nuti nun beeytan. Nuti. Dahabni qiimaa ofiin beeku. Namaatu beeka malee qiimaa dahabaa. Kanaafuu qabbanaawaa warri waan akkasii haasa'eetan. Waliigalee hagar maal isinii dhaama baalageen ammoo viidiyoo tanaan deddeemtu baxraanni viidiyoo tanaan deddeemtu qabbanaa'e hin baxaqnin waa hundaan fiitee hin deemin. Akka bubbeetti akka gartee daaraa bubbeen fuutee gamayyuun fifiigin. Ijoolleen yoo wal jaalattee wal fuutees mirga qabdi. Abbaan fedhe abbaa fedhe fuudhuu danda'a. Garuu immoo kana keessatti maqaa walii tuquun hin barbaachisu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan warratti ta'uu qabdi bakka. Gana na dhorkitanuu barra nan dandeessan fi gaani. Ta'a ta'e bakka. Ara guyyaan usnee harkusaa dirqumaan ifuma dirqaalaa. Usnaan ilmaan dabbara guyyaan irraa. Ani fi muut qabadhee baryoon asee rabbiin. Dubbaddoon ammaan booda hin dubbaddu nam tokkichi na yaamina. Masiitiyya maali yoo? Maali bareeddu?
masih debat. Nabilan mana dengan garam mana saat itu mana ya. Hasa hani bergo khisan jirafin. Usai. Orang yang kan kopi mila khatir dem tinggal tuh. Egaa ati gosa keessa jiraata. Kophee miila tokko harkaa qabdi har'a bobaa jala kaatee deemaa jirti. Lachuu ofirraan qabdu. Dablu har'a kophee kaayyaddu ganda keessa katiin deemee miila tokko kaateeti. Rakkanni bara. WR atillee masiin jedhi laal. Maqaa kiyyan dhayin. Maali? Masii bicha. Masii taaptaan godhi isin jetti amma ati maa dubbatte fitti. Hin godhu. Hin godhu yaa. Hin godhu akkam. Masih ini gota gode. Astagfirullah. Joolli maal taate nagumaa biyyi. Hijaaba. Wayyaa faamilii. Yoo namni tokko dubbate hundi ni dubbatti amma yoo namni tokko lama dubbate kan dubbataan turre maa calliftee dubbadhu. Moo waan dubbataa turtee mi'a dubbattu. Ani fixadhe isin dabarsin haasaa dhiifama. Hangaruma haasa'uuf akkasitti dubbataa turte. Masii taaptaaf godhii jan. Godhaan jira kottu godhi kaawwataaf taafin kiyyaa eessatti ta'uu baate. Wal fixan. WR jala jirta taaptaaf fi koppilingi godhi gaa'is yalla. WR. Eeyyuu akkasila. Koppilingi taaptaaf godhi. Orsi baafnas yalaan gabbaa kootu takkaafu WR sinaas yalaa bu'aa. Monaatu bu'aa Tolganti Fawziya jala bu'aati koo. ta'e. La wallahi mabuba. No, why Anitu jalaa bu'aa koo isinirra. Anitu jalaa bu'aa. no. Innaha. Buena esen tokkolleen lottaa miliyoona koppilingi misheer gootu. Jalaan agarree wayii. Booda laal fulkeetti jechaaduu qabna. Iskuriitu Heeruma feetu jirti isin keessaa maal dhirsa argitee moo nu fuudhuu hedda? Maal nu argite hoo? Dabilar kottu sani. Roza taa'e. Roza dubbii WR dhageessee waan isin jette dhageessee namni heerumuu fedhanii jira isin keessa jirti. Ishee miti bara ishee miti kabarreessa. Ani waadaan kiyya amma